Ashamar kafune hordoftoonni Abduu mobile app bijal jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara channel kiyya dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu mobile app subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Arra waa'ee TikTokiin qabadhe isiniif dhufe hedduminaan namni keenya arra gara kabayaa TikTokiitti bobba'eetiin jira. TikTok mallaqa akkamitti namaa kafala mallaqa ni kafala akkasuma ammallee TikTok maaliif hojjetame namni keenya maal itti fayyadamaa jira wanni TikTok irratti godhamu hoo kamtu dhugaadha kamtu soba isa kana dubbiin guddoon jechuudha. Namni hedduun arrantana waa'ee social media irratti fayyadamamuu fi waa'ee dhugaan fayyadamu adda beeka maaltu jirama wanna chira fayyadamu maaliin application kun jalqaba maaliif tolfatame maaliif tolfame kan jedhu si waliin ilaalla akkasuma nama keenya hagam miidhe hagam fayyade kan jedhus ni ilaalla addunyaa hagam fiidhe hagam fayyade kan jedhus waliin ilaallachuudha garumaatitti na waliin turaan isiniin jira. TikTok applicationota yeroo gabaabaa bahanii jaalatumtii guddoo argatanii gabaa addunyaa tana guutuu hawwatan keessa isa tokkodha. Fayyadamtoota hedduu horatanii namni hedduun itti fayyadamaa jiru keessa isa tokko jechuudha. Iddoo fakkeenyaaf beeksisa gurguddaan itti beeksifamu keessa illee isa tokko ta'eeti jira. TikTok akkuma application kamiitittu iyyuu jechuudha. Application agartee namni yaada isaa irratti ibsatu kan barumsa garagaraa irratti dabarsu akkasuma ammallee kan teknooloojii garagaraa irratti beeksisu akkuma applicationota birootitti kan tolfameedha jechuudha. Atis yaada kee gabaabinaanii fakkeenyaaf TikTok akkuma isinuu yaadattan durii daqiiqa takka kan guunneedha viidiyoo gabaabaa daqiiqa takka kan guunne keessummeessaa amman tan ammoo daqiiqa dabalataallee itti godhaniiti jiranii jechuudha. Haa ta'uuti TikTok saniif haa bahu malee jechuudha namoonni hedduun yeroo isaanii akkanumatti faayidaa malee kan irratti gubanillee ni jiru jechuudha. Aartii garagaraa irratti beeksisuudhaafis haa ta'u akkasuma ammallee ofii keetii irratti bashannantee maamiltoota kee waliin gammaduudhaa fi ilmi namaa kun ilma namaati laayikii godhuu qofaafuu nama gammadutu jira koomentiidhaafis namni gammadu jiraatu danda'a. Haalota akkanaa kanaaf jechuudha namni hedduun gara TikTok fakkeenyaaf amma ijoolleen teenya gara TikTokitti bobba'anii jiranii jechuudha. Haa ta'uuti TikTok akkuma miidiyaadhaan kamiitittuu daldala ni dalagaa jechuudha. Daldalli inni dalagu akka YouTube akka Facebook faadhatti mallaqa inni karaa isaatiin namaa kafalamu hin jiru jechuudha. Kana sirriitti hubachuu qabdan fakkeenyaaf namoonni yeroo garagaraatti TikTok yoo follow hagana horatte mallaqatu si kafalama yookiin akkuma YouTubetti illee mallaqan kafalaa follow guddatuu qaba namni hagana silaaluu qaba waan jiru waan garagaraati namni hubannu ala waan akkasiisan yeroo dabarsuun mul'ata jechuudha. Kanaafuu TikTok ammatti mallaqa hin kafalu karaa isaatiin jechuudha. Karaa kamiin mallaqa namaaf kafala duuba akkaataa gartee fakkeenyaaf follow hedduu yeroo horatte follow hedduu yeroo horatte namni hedduun si hordofe jechuudha. Tarii biyya keenyatti waan sun hedduu baramaa ta'uu dhabuutu mala oomisha kiyya achirratti naaf beeksisi fakkeenyaaf nama miiliyoona tokkotu si laala waan ati dubbattu nama miiliyoona tokko si hordofa yoo ta'e oomisha kiyya fakkeenyaaf wanni an dalagu yoo an amma telefoona kana hojjadha ta'e kaampaanii telefoona kana yookiin ammoo dukkaa telefoona guddaa suuqii telefoona guddaa tokkoon qaba yoo ta'e telefoona kana achirratti naaf beeksisi qabiyyee telefoona kanaatii fi gatii isaatii fi bakka itti argatan naaf beeksisi jettee yoo ati nakkennetti yoo anammoo hordoftoota miiliyoona tokko qabaadhe haala saniin achirra dubbadhe hordoftoonni sun akka gartee telefoona san achirra arganii dhaqanii bitatan karaa saniin abbaan suuqiidha akkaataa waliigaltee keetiitiin siif kafalaa jechuudha. Kun ammoo hedduminaan biyya keenyatti hin baratamne hatta karaa miidiyaatiinuu baay'ee xiqqaadha. Miidiyaatiin yeroo isin hin jedhu fakkeenyaaf televiziidhaan fakkeenyaaf amma miidiyaadhaan gurguddaan amma akka OMN warri amma karaa televiziinaatiin illee dabraa jiran jechuudha. Akkasuma kan biyya keessa kan OPD kan akka OBN fi ABC qofa miidiyaa biyyattii guddicha kanneen qofa irratti beeksisni garagaraa kan mul'atu jechuudha. Ispoonsara keenya jedhanii fakkeenyaaf isaan illee yeroo beeksisan jechuudha. Haa ta'uti warroonummaan Habashaa ammoo kan gartee nu waliin biyya takka keessa jiran kun iyyuu hedduminaan yuutuubaroonni isaaniillee ispoonsara gartee karaa dhuunfaa isaaniitiin ni argatanii jechuudha. Kun ammoo TikTok qofarratti miti kan kafalamu yoo tarii TikTok qofarratti kafalama jettee sobamuu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube'n kiyya irratti hojjedhe YouTube'is naaf kafalaa yaada kiyya irratti ibsachuu danda'a. Homa ta'ee haa ta'u asirratti inni dalagaami akkuma amma gartee kan garaa TikTok kanatti jechuudha kaampaaniidhaan garagaraa waliin dubbadhe beeksisa isaanii asirratti beeksisee fi haala agartee akkaataa isaan fedhanii saniin beeksisee fi isaanii wajjin waliigalteedhaan akkaataan isaan itti naa kafalanii miidiyaan kamiyyuu karaa televiziinaatiin ta'ee karaa social media onlineaatiin ta'ee ni beeksifama jechuudha miidiyaa kamirrattuu. TikTok illee carraa akkasiiti jechuudha kan inni namaa kafalu malee karaan biraan jiru. Kun ammoo hedduminaan hawaasa keenya keessatti hin baramne keessattuu akka Oromootitti jechuudha. An kaampaaniidhaan afaan Oromootiin televiziina irratti beeksifatu online irratti beeksifatu hedduminaan hin agarre jechuudha. Hin jiru jechuu kiyyaa miti beeki hedduminaan hin jiru. Fakkeenyaaf amma yoo jiraate ammoo miidiyaa kamirrattuu iyyuu Facebookas ta'ee YouTubeis karaa hundaanuu ni danda'ama isin jechuu barbaadeeti.
amma fakkeenyaa fi gurbaa kana fakkeenya haa fudhannu gurbaan kun biyya Senegaali dhalataa Senegaali garuu inni biyya Xaaliyaan jiraata jechuudha hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada hojiin isaa TikTok irratti wantoota gartee akka dogongoraatti jedhee namni fakkeenyaaf akka dogongoraa fakkeessee jechuudha karaa laafaadhaan agartee akka namni waan san sirreeffatu akka waan san sirreessuu barbaade osoo afaaniin hin dubbatini harka qofaan waan san godhee karaa laafaadhaan agarsiisuudhaan waggaa takka keessatti miiliyoona hedduu horate jechuudha TikTokiin isaa isin hundinuu ni beektan jedheeti yaada ka gurbaa kana biyya Xaaliyaan keessa jiraata maaliif jennaan nama hundaaf gala nama addunyaa kanarra jiru hundaaf gala waan ta'eef jechuudha afaaniin hin dubbatu harkaan agarsiisa xiqqaa guddaa wallaala beeka hundaafuu ni gala jechuudha akka nama waa sirreessuu godheeti kan inni mul'isu sababa kanarraa kan ka'een miiliyoona hedduu horate jechuudha hordoftoota yeroo gabaabaa keessatti haaluma kanaan beekumtii argatee miidiyaadhaan addunyaa gurguddaan hundi waa'ee isaa ajandaa godhatanii turan jechuudha sababa kanarraa kan ka'e ammoo kaampaaniidhaan gurguddaan akka beeksisa isaaniif hojjete mallaqa argatu gaafachaa turan jechuudha warroonni gartee beekaman addunyaa irratti beekamtii gurguddaa argatan fakkeenyaaf warra akka taphattoota ispoortii garaagaraa warra akka Cristiano Ronaldo Messi warroonni akkana kunniin akkuma warra kanaatitti kaampaaniidhaan gurguddaadhaan akka beeksisuuf gaafachaa turan jechuudha kanaafuu inni amma karaa laafaadhaan mana isaa taa'ee osoo afaaniin hin dubbatin beekumtii akkasii argateeti kaampaaniidhaan garaagaraatiif beeksisuudhaaf miskiinummaa keessaa bahee jechuudha haa ta'uuti amma hedduun namaa tarii beeksisa irratti illee kafala yoo guddate kan jedhu kana gurratti naqatee biyya keenyatti hin baramne jechuudha tarii yoo kifiyyaadhaaf itti ifaajaa kan jettu taate kara biyya keenyaa kanatti jechuudha hedduminaan hin baramne jechuudha inni lammata tarii miidiyaan kun fakkeenyaaf gara fuula duraa mallaqa kafaluu danda'a irraan beeynu jechuudha maaliif daqiiqaalee dabalanii jiran fakkeenyaaf amma feesbuukni mallaqa kan kafalu daqiiqaa 3 viidiyoo isaa daqiiqaa 3 tahuu qabaadha kunillee amma gara daqiiqaa isaa olsiisee jira jechuudha duraan daqiiqaa takka kan guunneedha amma itti dabalanii jiran jechuudha TikTok irratti fuula duraaf kafalu yoo dhabe kafaluu danda'a haa ta'u yoo kafale hoo amma dogongorri guddaan as jira namni keenya TikTok qabaa foloo hedduu qabaadha dubbiin kanaa miti TikTok qabattee achirra teessi achirraa dannasaa oolte yookiin ammoo akka namni ta'u laaltee tahuu maal kanaa miti jechuudha kana qofaa miti ufii keetii waa uumtee fakkeenyaaf faranjootaa fi namoota biyyoota biroo kan iyyuu isin laaltanii ergaa dabarsan achirratti jechuudha ergaa dabarsuu haa ta'u bashannanallee haa ta'u yeroo gabaabaa sekondii gabaabaa keessatti jechuudha yaada isaanii dabarfatu waa beeksisu fakkeenyaaf amma kaampaanii tokko samaashin akkam jettee kaati ilaaltu kun amma beeksisa amma isaaf malanni guddaan kafalamee tarii maashina san beeksisuutti jira jechuudha ammoo achumarratti baatee muuziqaa taphachaa ooluun yoo kifiyyaalleen kan dhufu taate viidiyoo keeti jechuudha ogummaa wahii irratti baastee ati waa hojjechuu danda'uu qabda jechuudha TikTok irratti fuula duraafuu yoo ka waa kafalu taate jechuudha tarii amma ati daansii qofaaf maamila horattee gaafa sana ammoo gabbaate waa beeksisa hojjette namni si ilaalu hin jiru jechuudha maaliif kan ati maamila godhatee si jaalate nama daansii jaalatu waan ta'eef jechuudha nama muuziqaa jaalatu waan ta'eef jechuudha kanaafuu kuni dogongora guddaadha sin jechuu barbaadeeti maamilatti horachuu qabdu maal inni dandeettii qabdu wahii irratti akkuma gartee YouTube irratti namni ogummaa qabu waa dalagu Facebook irratti waa dalagu TikTok irratti illee ogummaa fi dandeettii qabduuni hojii wahii agarsiisu ergaa wahii dabarsu waan aadaa kee hin balleessine waan safuu kee hin balleessine artistiin wellisummaadhaan akkuma jirutti tahee saniin godhina jechuu kiyyaa miti fakkeenyaaf amma yoo gara kifiyyaatitti kan seenamu dhufe muuziqaan achirratti namni firii ittiin dhiichisu kun hundi abbaa qabaa jechuudha atummaan lafaa kaatee ittiin dannastee yookiin ammoo achirratti TikTok siin kafalu osoo gara kifiyyaatti gaafa seena jechuu kiyya kanaafuu maalinni ammaati waa'ee barumsaa irratti waan ogummaa qabdu waan addaa wahii irratti jechuudha waa dabarsuudhaaf inni yeroo gabaabaadha akka YouTube daqiiqaa 10 haasa'u sirraan fedhu akka Facebook live sa'aata haasa'u hin qabu daqiiqaa gabaabaadha waan ta'eef bashannana irratti illee yoo ta'e waan ergaa dabarsu waan aadaa fi amantii kee hin cabsine irratti shaagaltee maamilas karaa sanii yoo horatte bareedaadha jechuudha garuu muuziqaa namaa kanaan dannasee gaafa sanis mallaqa argadha jette gonkumaa hin danda'amu muuziqaa kan hundi isaatu abbaa qaba abbaan itti gadi dhufaa jechuudha waan namaatiin miti achirratti illee kan dhufu yoo ta'e akkuma sooshaal miidiyaadhaan biroo kan isa dura jiruutitti wanni waa mallaqa namaa kafalu kamiyyuu heerri seera koopiraayitii isaa eeggamaadha dhibbarraa dhibbatti yeroo hundayyuu jechuudha walawwalamee zayitaan eeggameeti dhufaa jechuudha yeroo hundayyuu kanaafuu akkasitti quba qabaachuu qabdan osoo gara kifiyyaatti hin tarkaanfatinuu ammuma leenjifattee ogummaa qabdu wahiitiin maamila kee guddifattee achirra taa'uu qabda haasawaan haa ta'u aktiivistummaadhaan ergaa kee dabarfachuu haa ta'u akkasuma akkuma gurbaa kaanii gartee osoo afaanii hin dubbatti yoo waa furuu dandeessellee walumaa galatti barumsa wahii irratti huma fedhee haa ta'u jechuudha inni biraa tokko kan amma namni keenya mallee ittiin sobamaa jiru maalinni TikTok irratti dhugaan dabra moo soba
akkami kan jedhudha waa'ee jiruu fi jireenyaa irratti jechuudha. Akkuma isin hundinuu yaadattan kaa namni hedduun fakkeenyaaf amala isaa hedduu fakkeenyaaf kan dhugaa yookiin ammoo kan sobaa yookiin ammoo haala dalagaa isaa kan jiru isaa guutuu sooshaal miidiyaa irratti baasuu ni jira namni. Haa ta'uti ammoo haala jiruu fi jireenya keetii guutuu sooshaal miidiyaa irratti baasuun yeroo hedduu tarii namni gariin ammoo yeroo bashannanaa qofaaf yeroo inni baasutu jira jechuudha. Akkuma addunyaatti jechuu barbaadeeti. Namni kenna ammoo maal akka nama keenyaatti asaa deebinu amma fakkeenyaaf namni kenna sooshaal miidiyaa irratti maaltu ol bahaa fi maaltu ol hin baane kan jedhu hedduun namaa hin beekan jechuudha. Amma bakka tana bakki inni itti nama miidhaan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan TikTok irratti ol bahee yookiin ammoo shamarran faa jechuudha. Ebalu asirratti ol baatee akka gartee jaalalli qabe himattee ebaluu san himatte kan jedhuudhaani dhugumaan ol baatee kan himatte ija sooshaal miidiyaa kana guutuu irratti ol baatee of mul'iftutu jira. Isiin taan ammoo foloodhaan horadha yookiin ammoo filoo akkana godhan akkana gartee namni waan addaa waan addaa waan ta'eef yookiin ammoo waan qaajii waan duraan hin baramin waan ta'eef akka namni nalaaluufin akkas jedha jettee ol baatullee ni jira. Inni kun lameenuu akka malee si miidha. Foloo keellee ni miidha jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf ati waan qaanii yookiin ammoo waan duraan hin taamin tokko taate nama amma waan takka beekaa fakkeenyaaf ani Oromiyaa keessa iddoo tokkoon jiraadha namni dhalataan na beeku naannawa kiyya beeku nama muraasa maaltu naan ga'e sooshaal miidiyaa irratti dubbadha. Fakkeenyaaf nama akkasitti yaadutu jira. Sooshaal miidiyaa irratti wanni ol bahu guutuu addunyaati jechuudha. Kan si argu beekaa fi waan dubbattu waan afaan keetii bahu madaaluu qabda. Qaanyiidha. Akkasuma nama sirra beekutu jira. Waan tokko fakkeenyaaf hin beeka itti qofa dhawatte. Amma nama hedduutu jira. YouTube kanarratti illee isin ilaaltan Facebook irratti illee nama of dhaadutu jira. Fakkeenyaaf amma nama akka nama YouTube qabu kana fa'aa jechuudha. Akka YouTube irratti of dhaadu kan Facebook irratti of dhaadu nama addaati nama keessa akkana YouTube kiyya akkana nama jedhu jiraami. Wanni kun wallaala guddaadha beeki. Maaliif jennaan nama si caalu kan hin dubbanne kam akkana taa'ee si daawwatu daawwattoota kee kana keessa meeqatu jira jechuudha. Tarii ati nama gartee si daawwatu san keessa yoo madaalame fakkeenyaaf nama hordoftoota kiyyaa keessa yoo madaalame dhibba takkallee bahuu dhabuu malaa jechuudha. Na caaluu dandeessan isin hundi keessanuu jechuudha. Garuu yoo irraan ammoo deebi'ee namni akkana hin jiru kan jedhu taate hoo qaanyiidha jechuudha. Nama barate meeqatu jira. Beekaa uumamaan beekaadha meeqatu jira. Hayyuu meeqatu jira. Kanaafuu wanni akkasii sunis jechuudha. Sooshaal miidiyaa sana irratti namni ganda kiyyaa kan dhaloota kiyyaa yookiin ammoo kana beekuun jiru tarii warra baadiyyaati warra kiyyattee sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif wanni paabliik addunyaa guutuutu si arga waan ta'eef tokkoffaa ijji namaatu kan si abaarullee jiraachuu danda'a kan gartee akka gartee aadaa cabsite kuni gartee aadaa isii cabsite gartee kan si abaarutu jira. Wantoota garagaraatu jira waan ta'eef sunillee sirrii miti jechuudha. Inni biraa immoo dhugaa achirratti dubbachuudhaani kan jedhamu kuni hedduu takkasi miidha. Tarii namnummaan ati jaalatte sunu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti na dubbatte na qaanfachiiste jedheetiin si jibbuu danda'a. Namni akka hir'uu tokkootitti tagartee miidiyaa irratti baatee boottu jedhee si tuffachuu danda'a. Hedduudha shamarran keenya kan akkanatti asirratti miidhaman jechuudha. Hogguu kan isin jedhu teekii tokko qofaa miti. Miidiyaadhaan akkanaa kunniin hedduudha kan shamarran keenya irratti miidhamaa jiran jechuudha. Addunyaan waan dhugaa irratti ni dubbatti kan jedhudhaa fi addunyaan yeroo hedduu hattaa waan faniidhaaf dhiheessan kanayyuu keessatti isaan ergaa wahii dabarfatan faranjoonni jechuudha. Hatta maa aadaa isaaniin taane maa beeksisa akka reefu isiniin jedhe sana itti kafalamuuf illee maan taane dhugaadha yeroo isaanii ammoo bashannanan aartiidhaanii warri dabarsan ni jiru jechuudha. Nama keenya keessallee warra alaa keessallee jechuudha. Ammoo osoo hin beekin jireenya namaa TikTokiin madaalte ilmi namaa kan TikTok irra jiru kun hoo jireenyi isaa kan dhugaatiif kan sobaa maali kan jedhu irratti kan TikTok irra jiru kun tokkolleen kan dhugaatii miti. Kana jara mureetiin siif himaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati dhiira tokko dardara tokko yookiin dubara tokko jechuudha kan TikTok irratti dannasu yookiin ammoo achirratti waan adda godhatu sallaaltee amalli isaa san yoo jette baay'ee dogoggora guddaadha. Amma waan akkana kanatu mul'ataa jira jechuudha. Inni achirratti fakkeenyaaf jalqabu akkuma isiniin jedhe TikTok yookiin yaada isaa ibsatuudhaaf yookiin ammoo bashannanuudhaaf fanii achirratti hojjetuuf jechuudha. Inni san hojjetuudhaaf itti qophaa'ee shaagaleetti dhaqee jechuudha. Kunoo ebaluyyuu tanan geennetu achirratti akkas tahaa jira. Illeen dhaqee akkas taha jettee yoo haala kee kan dhugaadha achirratti ol baatee ibsatte kuni gonkumaa sirrii miti jechuudha. Namni achirratti kan dubbatu waa'ee haala jireenya isaa kan dhugaa osoo hin tahin achirratti waan gartee yookiin yeroo isaa dabarfatuudhaaf sammuu ofii wayyeessuudhaaf laayikii argachuuf koomantii argachuudhaaf waan akkasii dubbata jechuudha. Dhugatti fudhachuu hin qabdan walumaa galatti dhugarratti fudhachuu hin qabdanii jechuudha. Kanaafuu TikTok keessatti miidhaanis faayidaanis akkuma jirutti tahee yeroo ammaa hawaasa keenya ammoo irra guddaa akka waan miidhutti jiruutu mul'ataa jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Ani Abduu Mobile Appiraay hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.